karaa kanaaf dirqama barreessamuun qabu ture quraanni yeroo sanattu. Akkasoo ta'e yoo namichi inni sunis barateera waan biraa sootti dabaree barreessa ta'e akkamitti beekna? Sitti meen jira sanammoo. Fakkeenyaaf Nabiyyuun Muhammad lakki kun dogongora jechuudhaaf hin baranne deebi'ee dubbisee deebi'ee namicha sana gaafachuu hin danda'u. Namichi sun immoo itti dabaree barreessuu danda'a. Akkamitti adda baafatama reefu? Ayyee Zeyd ibn Thaabit bakka ammaarratti maal jedhe beektaa? Ergamaan Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi yeroo nu waamanii barreessinee kaanu waan barreessan dubbisaa mee naan jedhuu jedhu. Waan san dubbisnaa? Naagali isin dubbisuu hin danda'an silaa yoo waan biraa jedhanii itti himaatti beeku. Itti maan jira kaa? Maan ani waan tokko barreessi yoon siin jedhe waa barreessitee kaatee isti dubbisi waan barreessi yoon siin jedhe waan ani siin jedhe yeroo ati dubbistu dogongortani no dogongora siin hin jedhu. Ay lakki bifa biraa keessa ta'e namichi sun hafuura hamaadhaanis haa ta'u seexanaanis haa ta'u bifa ta'een dogongoree barreessuun dubbisuu hin danda'u silaa Nabiyyuu Muhammad waan biraa yoo jedhee dubbiseef akkamitti beekan jedhe. Ishi fakkeenyaaf isti atama waa barreessi siin jedha tolee. Tolee na dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf wanti barreessi hin jedhu maaliin dhaggeeffadhu. Arabiffaa ammoo ishi. Afaan Oromooti waa barreessi siin jedha fakkeenyaaf anamma barreessuu hin danda'u dubbisuu hin danda'u. Tolee. Ishi wanni siin jedhu fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti bara 1997tti mootummaan dargiidhaa uummata hiriira bahan irratti dhukaasa banuudhaan akkasuma dargaggoota qinijjitii jedhaman Finfinnee keessaa walitti guuruudhaan gara dhedheessaatti konkolaataan fe'ee dabarsaadhaa ture jedhe. Waan amma siin jedhe kana barreessite xumurtee jedhe. Irra deebi'i dubbisi siin jedhee yeroo irra deebi'i dubbistu maal jettaa? Kana godhee kee mootummaan kuni dargaggoo Finfinnee keessa jiran gara Dirree Dawaatti dabarsee naan jetti. Dogongora siin jedha moo hin jedhu waan isitti hime? Galatoomi tokko jedhe. Akkas jedheen barreessee jedheeni bifa biraa yoo barreesse yoo dhamam. Fakkeenyaaf Nabiyyuu Muhammad akkas jedhi barreesse jedheeni jijjiiree yoo barreesse akkamitti beekadhan? Sanammoo sitti ni maqaa. Fakkeenyaaf nam tokko qofaa miti kan barreessaa ture. Ali ibn Abi Talib illee barreessaa turan. Warroonni biraallee barreessaadhaa turan. Garuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan barreessame sana inni barreessame akkasumatti barreeffama malee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraana kana onnee isaanii keessa jira. Maal jedha Rabbi subhanahu wa ta'ala boqonnaa 90 keessa na fakkaata maal jedheeni فإذا قرأناه فاتبع القرآن جدين قرآن يرون تدبس من هرب في دبسي لال ثم إن علينا بيانه قرآن كان سيب سنويدا أما اللي قرآن كان كولت سيك أبوني كت نويدا جدين قرآن يكون أوني كيسة ولت كابا مهملة كان بريفة مسنوي بريفة مهملة كان أوني كيسة كابا مجرنا محمد صلى الله عليه وسلم قرآن جوزي صد ما يسمى ساني كيسة جرا barattoota isaanii keessa jira jechuudha. Gaafa sagadanis achirraa dubbisanii sagadan Muhammad. Gaafa namatti manis achirraa dubbisanii miti kan namatti man. Kan jarri namatti man onnee isaanii keessaa waan sila qabatan namootatti himanii sahaabonni biraallee sanuma dhaga'anii otoo namni biraa dhufee waan barreessan dogongoraan kanan barreesse kan biraa dhufee dubbate lakki ergamaa Rabbii irraa kan nuti dhageenye jedhuun jechuudha. Unkaan Quraana miti hadiisa dhufanii har'a ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkas jedhe kan jarri jedhan لا إرجما ربي راكن النجام ندكوني نموت براتو تدبلمه حديث نكون ضعيف هاجر من براتين فرقة مو جرام مالك جنان إنساني كان إرجما ربي راكن النجين يجرو خنيفو قرآن ربي صلى الله عليه وسلم نبي محمد وان أوفي تكنا من أنت كبتن أنت أجر أنت تدبرسني كنني لا أنت را أجر أنت براتو تساني تكنني جتشون توكل لما فهم ربي كيسة مال جري ولو تقول علينا بعض الأقاويل جري قرآن تبوسني كان جري سبيت تركفت osoo quraana nabi Muhammad irratti buusne irratti kijiba tokko kijibee jiraate la akhadnaahu bil yamin harki maadhaan yookiin immoo cimsinee isa qabna ture nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedhe cimsinee isa qabna ture hin sobne malee quraanni isinitti hime quraanni ni dubbate kun sirriidhuma isinitti himne utuu inni sobee jiraate qabaa cimaa isa qabna ture jedhe Rabbi subhanahu wa ta'ala kanaafuu nabi dheeyootu qabne cimsinee isa qabna an jedhe yoodha Rabbitu jedhe quraana keessatti suratul qiyaamaa keessatti Quraanuma Muhammad jechuun quraanuma laphee Muhammad keessa jiru takka jedhee achi mul'ataan jedhee akkas jedhee. Rabbitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otoo Nabi Muhammad quraana kanatti waa hin dabalate irraa hir'isate utuu soba dubbatateeti silaa qabaa cimaa isa qabna ture jedhe. Otoo inni kanaafuu Muhammadtu Rabbi akkas jedheeraa jedhee barreessaa jedhee warra barreessitti mika.
በነገራችን ላይ በሬሱ ቆፋ መቲ ቁርአን ሜ ድሮ ኦብስ ሲራገ ቁርአን ድርቀማ በሬፈሙን ድርቀማ መቲ በነገራችን ላይ ንብረት ሙስሊሞታ ብረቲ ድርቀማ መቲ ቁርአን ዋለማን ብረገ መንጡቀን ወመክቱበን ጀናን ዱቢዳኒ ፊ አከሱመሞ በሬፈማኒ ኑናማ በሬፈማን አማ ሀራ ጉያር አራቲ በሬፈማን ድርቀማ መቲ ንብረት ማሊፍ ኦሶ ቁርአን ጁዘ ሶደመኑ ብረ ጅሩ ከነ በሌስቴቲ ኢልማ ባጫሊ ወኪን እንተላ ባጫሊ ከነ ቤይታ ጋፋቲ ዱፍቴ ቁርአንቲ ኩኖ በሬፈሜ ረጀቴ ቁርአን በሬፈሜ ከነቲ ዩዋቲ ተኮ ደበልቴ ላ ቁርአን ከሲን ጀዱ ስሬሳ በሌሳ ኬሳ ጀደም ቁርአን የሮባ ኤጋፈ ቁሜን ተኮ ቆፈ ደጎንጎረሙ ሐታ ብየ ሱዲ ከነ ኬሰቲ ቁርአን ቢሊዮና ለካምቱ ረዴ ቢያሜ ጉባማ ሰበቢን ኢሳስ ቁሜ ተኮ ቆፈ ደጎንጎሩዳን ፈኬኛፍ ፋቀ ጀቱ ዋ ጎዳን ዮ ጅጅራን ሰበበ ቁሜ ተኮቲ ሚሊዮናን ከለካሙ ጉባሜራ ቁርአን ማሊፍ ጀናን ጋፈ ቁርአን ሱን በሬፈሜ ዳባ በነገራችን ላይ ንብረት ማል ጎዳማ ኢዲቲ ጎዳማ ነማ ቁርአን ሰሙ ኬሳ ቀቡቱ ታኤ ቁርአን ሰና ዱብ ዳጌፈት ላ በከጉን ደበለሜራ ጀዳን እሺ ጀዳኒ ሰከነ ብረ ዲሰኔ ከን ብራ ብረ ደሙ inni sunis taa'ee dhaggeeffate akkuma namichi inni sun jedhe kunoo bakki kun itti dabalameera jedhan sirrii miti jedhaan gaafa namni lama sadi bakki kun sirrii miti jedheen dhaqanii quraana kana sirreessan jechuudha hin gubani akka jirutti kana gubanii quraana sirrii barreessu jechuudha kanaafuuti qoy quraanni barreeffamarrayyuu ka qalbii namaa keessatti nabi Muhammad kaa'anii deemantu fudhatama qaba jechuudha quraanni dogongorame namni dogongora barreesse jedhe warri sammuu keessaa qaban immoo haffazan sammuutti qabatan no sirrii miti wanta amma barreeffame jedhamaan jechuudha. Okay, ay qalbii namaa keessa kaa'u yeroo jettu amma nama hunduma keessa jiraare moo baratan qalbii namaa keessa ta'a? Fakkeenyaaf alhamdulillah ana keessan jira quraan Ati alhamdulillah waan baratteessa. Ati baratteessa waan taateef. barachuun dirqama keeti maaliif jennaan mucaa abbaa caalii fakkeenyaaf amma baratteetu mucaa waggaa 10 immoo akkasuma fakkaatan sanarra waan caaltu ittiin fakkaatu gaa umrii ishii wallaalus ilmi isaanii illee quraan wanti sammuutti qabataniif abbaatu barsiise jechuudha. Gaafa barsiisu warra sammuu keessaa qaban fakkeenyaaf nama akka koo ustaata akka koo bira maal godha geessaan baradhu jedhaan jalqaba ustaatni ijaan barsiisaan dubbisa barsiisaan erga dubbisa barsiise booddee taa'ee sammuutti qabadhu jedhaan sammuutti qabsiisaan hunda isaa 30 isaa jechuudha sammuutti qabatti mucaan isaanii amma kun gaafa guddatti isheenis maal gooti barattoota walitti qabdee sammuutti akka quraana qabatan taasifti jechuudha akkasitti quraanni darbaadhaan deema malee barreeffama qofa miti. Quraanni fakkeenyaaf kun amma nam tokko dogongoree qubee isa A jettu iifaa ka godhu jira no quraanni kun sirrii miti jedhame achumatti deeffama jechuudha sinii galee sanii fuuti quraan alhamdulillah nu muslimoonni sammuu keessa akka taa'u nu godhe walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir jedhe quraana warra isa xiinxalaniif rabbiin subhaanahu wa ta'ala laaffiseera waan ta'eef warra isa xiinxalan quraana kana onnetti qabatu kanaafuu nam tokko shawwaduudhaa hin danda'u siin jenna. Okay, amma gabaabumatti mul'ata Yohaanni imaanno mul'ata Muhammadiif kenname namni biraa immoo barreessee naan jetteetta miti deemu. Ka barreessan jiru kan onneetti qabatan jiru yeroo sana banagaraachin laan warra barreessan qofa osoo hin taane warri onneetti quraana kana bira ta'anii dhaggeeffatanii qabatan jiru. Maal jedhanii sahaabonni isaanii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa quraan irratti bu'ee jedhu keeyyata tokko otoo sammuutti hin qabatiin keeyyata biraa daballee irraan fuunuu jedhani. Maaliif jennaan isa fudhanne sana dura qabannaadhaan keeyyata 10 yoo har'a irraa fudhanne keeyyata 10 sana yoo sammuu keessatti qabanne malee keeyyata biraa daballee irraan fuunuu jedhani. Kana jechuun maal ishee fudhatan kana sirriitti bulleessanii tolchanii Nabi Muhammad dhaggeeffatee sirrii ta'uu isaa gaafadhan ka biraa immoo dabalatanii fudhatu. Ishee hojiirra oolchanii ka'anii ka biraallee dabalanii fudhanu jechuudha. Kanaafuuti alhamdulillah quraanni barreeffama qofa osoo hin taane sammuutti illee nama kennamaa dhufe jechuudha. Akkas. Okkoo sammuutti jechuun isuma baratamee baroomsumaan daddarbee dhufe jechuudha malee karaa biraan. Akkas. Hayyee mee gaaffii tokko si gaafadhuan immoo. Qoy kan fixadhaa'ee tanni itti dabarra. Hayyee fixadhuti inshallah namoonni biraas jiru waan ta'eef jalatti sirriitti naaf ifuu qaba beektaa amma waa'ee wanni kana amma. Rakkoon tokko hin jiru gaafadhu. Amma hafuura waaqayyootiin yookaan mul'ataan Muhammad kallattiidhaan sirriidha Muhammad argeera jedhamee itti amanamuudhaaf maali ragaan? Maalitti? Ergama seexanarraas arguu danda'a waan biraarraas arguu danda'a rabbi biraa ta'uusaa maali ragaan? Waan tokko seexanarraa ta'uudhaaf seexana ta'uudhaaf akkamitti adda baafattu sun akka keessanitti? Anama fakkeenyaaf amantiin islaamaa kana quraanni kun fakkeenyaaf akka kiristaanaatti si deebisuuf ani bee amma fakkeenyaaf akka musliimaadhis akka kiristaanaatti seexana ta'uudhaaf akkamitti akka adda baafattaati? Ani seexanaan adda akkatiin baafadhu hin qabu ani seexanuma dheen beeka garuu seexana fakkeenyaaf dubbii tokko seexana sitti himne waaqayyo sitti hime akkamitti adda baafatta fakkeenyaaf warri raajiidha ofiin jedhanii akka keessanii jechuudha fakkeenyaaf Yesuus haa ta'u Phaawulos fakkeenyaaf
Yesuus tunatti dubbatee jedhe. Yesuus ta'u seexaana ta'uu isaa akkamitti adda baafate? Okay, Phaawulos gooftaa Yesuus Kiristoos ofii isaatii mul'ataan itti mul'ateera hojii ergamoota keessatti yaa'uun Yesuus beeku. ta'uu isaa akkamitti beeka? Yesuus samitti ol beera. Yesuus ta'uu isaa akkamitti bare? Ana Yesuusidha saatii ari'attuu jedheen ramma qoy kaasa qommatamee biraan fin ani falmiif hin galle farhaadha. Qoy namti dhadhaa. Yesuus rakkoon tokko hin jiru. Maaliif beektaa? Walumarraa wal hubachiisuu miti na gaafattee na hubachiisuu deemaa jiraame. Naagalee amantii kan kiristaanaa yoo amantii islaamummaa na hubachiiste okay. Ani immoo kan immoo amantii kiristaanaa hubachuun barbaadu akkasitti deemna amma kanaafuu amantii musliimaa hubachuu barbaadeen jedhee gaaffii si gaafachuuf deebiin haalaa dhugaa agarsiisa. Amantii islaamaa sirriitti barsiisa garuu wanti siin jedhu amantii kiristaanaa ani barachuu osoo hin taane yoo hin dandeessin barsiisa amantii kiristaanaa si barsiisuun malee barachuu. Oshi rakkina hin qabu amma garuu qoshi amma ani seexanarraa ta'uu yookaan jinni irraa ta'uusaa maaliifan shakkaa quraanaa namoonni sheekonni yookaan namoonni gurguddaadha amantii islaamaa gaggeessu jedhaman yeroo isaan namatti xibaaran deebi'ee immoo xibaaran jechuun maal? Namatti moru kan moran beektu xonqolaa falfal. Ayyee. Namatti falfaluu namatti goosisu. Quraanni rabbii biraa taanaan seexana faana akkamitti tokkummaa godhachuu danda'e? Ayyee duraan dursa sheekota ta'uu isaa maalitti barteeti? Maal kunoo akka jiru kan walis sobnu kan amma rabbiin wanni itti jettee haasoftasaanii akka jiru walis sobnu. Amma gaaffii na gaafa jarri sun sheekota ta'uu isaa maalitti barteeti? Sheekota dhugaa ofiin. Akkamitti barte? Ofiin jedhu? Ragaa namoota baay'ee irraa argeeranii. Ragaa namoota baay'ee. Qaamanis amma laal naannoon ani jiru sheekii moruu beeka. Abboodhis waan